nagaa racaaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakka kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qeddistii yuutiib jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessaniidhaa inni madda nagaa keenyaa ta'e gooftaan maqaan isaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u guyyaa har'aa immoo kan isiniif dhufee jira kun egaa akkuma beekamu shunkurtiidha. Shunkurtii lama ture garuu bakka sadiitti adda bahee jechuudha. Isaas immoo maaliif fidee dhufee nyaata mataa kootiif qopheessuudhaaf jechuudha. Kanadha. No, konkolaataa lamaa fi shunkurtii lama jechuudha. Mataan koo yobbuu waan ta'eef tokko hin ga'u. Warri kaan garuu tokkotti fayyadamuu dandeessu. Unqulaalii duwwaas dibachuu dandeessu, shunkurtii duwwaas dibachuu dandeessu siniin jechuun jaalladha. Maal maafuu meemeetti nan dheetu sukkuumne jechuudhaan ilaalla. Siniin jechuun jaalladha. Mi'aan waliin tura. Kino shunkurtii haala kanaadhaan muree qopheeffadhee jira. Sin garuu shakka gootanii akka nama waxutti murtaanii daakuu dandeessu. Ni garuu alma kanaadhaan muree jira. Amma gara maashiniitti naqe. Sinitti mul'ata miti yoo kino. Unqulaalis lachuusaayyuu itti cabsee jira jechuudha. Amma gara kinoo haala kanaadhaan qopheeffattu jechuudha. Maaliif kan inni arafaa yookiin orfaa dhaabe immoo waan unqulaaliin keessa jiruuf jechuudha. Mee walumaan tole kinoo fidee dhufee jira. Kuni ingurraacha jechuudha. Kulula ta'e mul'ata yeroo unqulaaliin keessa jira jechuudha. Waan unqulaaliin keessa jiruudhaaf jechuudha. Kan inni akkana ta'e jechuudha. Kan qabaniin gabaabawweedhaan. Kun immoo bishaan alaandii haati kan bishaaniiti jechuudha. Gubbaasaa waan ta'e nurtanii itti fayyadamtu. Bituun dhattan waciin baaseenaa sin jechuu barbaadeenani meegaa walumaan ilaalame har'as walumaan ilaalla siniin jechuun jaalladha. Koottaashee hingala wanti hin galeen jiru kan fuulduraan sin jala dhumee naamina galchaa mataa keessanii siniin jedha. Tibbaa isin agaruu nama keessa yaa'a. Namoonni tokko foolii qabaa jedhu garuu miicameen ba'a jechuudha. Ana akkasitti dhaanii yeroo itti fayyadamnu immoo simminneetoo hin taane akkasitti addaan akka faffalaa jechuudha. Itti fayyadamna jechuudha. Tarkii keessan immoo akka carraa ta'e innas hin dibattan shunkurtiin kun yoo tuqeera ta'e qobaasaa miicaa. Tarkii irratti itti maxxanii miicina irraan ba'u jechuudha waliinsaa. Tarkii keessan faana yeroo miicitanii tarkiin keessan shunkurtiidha jechuudha. Kanaaf yeroo isaan kana miicitanii qofaatti miicadha. Tarkiin siniin jedhe. Kasih kabati firfirsa. Mataan keenya yeroo baay'ee xaafii isaati jechuudha kan nu alaa caccabu. Kunuunsa dhabuurraatiin kan ka'e. Kan
jaarsi madaamii kana nan argine. Madaamii caala jaarsi ishii fedha waan ta'eef sabbeessa minamina kana kan danda'u nu fixa. Ni argina sen fayyadamtan sin argira taanaan sin hin dhiyeessu. Ossaatitti fayyadama. Duubarraan jechuudha. Akkasitti naqaati. Akkasitti dhandibaa duubarraan jechuudha. Jala saamnaamin. Haa caccabu yoo caccabeessi. Yeroo miiccattaa waan qama keessa niqachuun hin oollee fi yoo caccabeessa haa dhaqu. Yoo caccabeessa haa dhaqu siniin jechuun jaaladhaa garuu fuula keessan hin tuqin. Fuula keessan tuqeera yoo ta'e shunkurtiin finniisa garaagaraa sinitti fida waan ta'eef jechuudha. Yaa waaqa koo garuu gaafa caccabuu ni dhiisan hin beeku siniin jedha. Kanatti kana sittin sukkuma. Isin bira taa'een sukkumanii akkamitti warri dhukkubee mataa qabdan garuu adaraa keessa funyaan keessaa shaffanadha. Foolii qaba dhugaa. Hinqulaaleedha. Shunkurtiidha sayyuu dheedhiidhaan affeelamne. Affeeltaan itti fayyadamuu hin dandeessu garuu warri foolisa baay'ee hin dandeenye affeeltaan itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Durayyuu akkasitti itti fayyadaman ture garuu saffeelamurra immoo isa kanatu gaariidha. Yookaan doktoroota jedha miti kan jedhe doktoroota jedhe. Ana jedhe immoo sitti fakkaatiin doktoroota jedhe doktora kamtu jedhe immoo naan hin jedhina. Doktora nan gaafatti naan maqaa doktora. Egaan ilaala doktoroota kamtu jedhe naan hin jedhina. Ishi. Wal qabatee jira jechuudha qicicaan kun. Ciccitiin miyaa bishaan shunkurtii bareedaadhaan ni gaasti. Kan ciccitee yaani. Saatii tokko bira tursiisee miidhagina jechuudha. Akkasittiin sukkuma fuuldura sana akkasittidha. Warri isin jalaa jechaa keessatti iyyuu warri shaashii hidhattan kan argitanii ani hojjaa shanii hidhadhe shaashiin iddoo kana kottaa diinatti ture iddoo kanatti guduunfadhan ture. Madaamiidhaan I don't know tiin jedheeni. I don't know. Itoophiyaa waan dhageessu I don't know madam.
jennaan kino amma kino galee kaa jechuudha malee sila yoo nama laaxadheen jiraaf akkana oolche itti fayyadama sin fuulduratti malee kanaan booddee waan inni badhu yoo guddates yoo guddachuu baates ni rakka mal fakkaata amma inafanne jechuudha gara itti deemna dhugaa dubbachuuf obboloota koo akkatti himeen qabamu ture rabbi isa dhugaan seen jedhan akkattiidhaan hin qabamu ture akkattiidhaan hin yaadamu malee akkatti hin qabamuunsa hin yaadamu waan hin yaadamne ture galata rabbi kanuma kanatti fayyadamuudhaan bareeffattu jechuudha mataa keessan wal qabsiifattu jechuudha garuu affanaani maaliif jennaan yoo affanuu baattaniitu ta'e aduutu galaa yookiin immoo qilleensa galaa hin goggoga jechuudha akkam sinin jedha namni shakkii bakka no kasitti jechuudha garuu ture yeroon yaa'uu jalqabtu wanni fayyadamaanii isin hin jedha sooftii fayyadamaa akkasitti yoo yaa'e jechuudha garuu akka yaa'anitti fayyadamuu dandeessu akkasidha kana ture eebbifamaa ayyaanichi isiniif haa baay'atu